እዚህ ነው ሳለን እንከባበር ነገር ያታስጨንቂና እሺ የድመቷን ወጪዎች ያገኘውን ይበላል ሞት ጨለማ ነው ማን ይሞታል የድመት መጫወቻው የሞተው ማን ነው ሰዎች የሳምንት ሰሪባቸው ሰዎች ሳይጨልምብን ለምን መጣው እዚህ ጋር በዚህ ሰዓት እዛው ነኝ ለምን ወደ ፖሊስ ጣቢያ አትሄጂም እነሱ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር እንዳያረጉሽ ልጃቸውን የሚያህል ነገር ሞቶባቸው አንቺ ቀጥታ ትረበሽ ያለ ፖሊስ ጣቢያ ሂጂ አውዬ ያረጉኝም ጨምቆኛል ግን ለዚህ ተፋይቼዋለሁ የስንት ዓመት ልጅ ነው 6 ዓመት አንቺ የት ነበርሽ የድመት መጫወቻ ሻያፍልኝ ፋይናንስ ነበርኩ እነሱ ይዘውት ሳለኔ እነሱ ምን እነሱ ጉዳይ አይሰማም እነሱ ምን አሉ እነሱ ጋር ተቀምጦ ነው የሞተው እነሱ ጋር ተቀምጦ ነው የወጣው እና እርጅን ሲሉኝ ሲሄድ መዳም እየተፋ ነበር አሁን እንዴት ነው ዋና አይቼዋለሁ ደከመኝ አይ እነሱ ሆነ አንቺ አታስቢ ማለት ለራስሽ ፈርተሽ ሳይሆን ልጁ በፊት ለፊትሽ ስለሞተ አሳዝኖሽ ነው አዎ በእናታችሁ ልጆች ተጠንቀቁ በእናታችሁ ማውራት አይችልም ልጅ ኦፍኮርስ ህፃን ልጅ ሲሞት በፊት ለፊትሽ ማየት በጣም የሚከብድና የሚጨንቅ ነገር ነው በምንም ምክንያት አንቺ ተጠያቂ የምትሆኝበት ምክንያት እኔ ማለት እንትን ብዬ ነበር ደንግጬ ወድቄ ማለት በጣም እንትን እያልኩት ነበር ይዤው ማለት ወፍራም ስለሆነ አልችለው ስል እያንጓተቱ ይዤው ወጥቼ ሊፍት ላይ ጮህኩኝ አግዙኝ ብዬ ጮህኩና ይዘነው ከሄድነው በኋላ ከዛ ሊፍት ውስጥ ደም ካፍና አፍንጫው እየወጣ ወደቀብኝ እሷ ማለት አልቻለችም ተከማት እና ሆስፒታል ይዘው ሄደው ሞታለች ግን በጣም ማለት በመሞቱ በጣም ያሳዝናል እኔም እናት ነኝ የ6 ዓመት ልጅ በጣም ያሳዝናል ግን ደግሞ አንቺ ላይ ቢሆን ኖሮ ደግሞ አንቺ ታሳዝቢ ነበር ግን እንኳንም ሀቅሽ ሲወጣ እንኳንም እነሱ ባሉበት ሆነ እንኳንም ብቻሽን ሆነሽ ይሄን ነገር አልዋጠም ግን ምን ታደርጊ ነበር ሁልጊዜም የባሰው ማሰብ ያልፋል ማለት ነው ማለት አሁን አልተኛሁም እንትን ማለት what Habiba asked her what did he eat cat food or cat medicine or cat toys you said something like that መጫወቻ በቶች እንደዚህ እየመቱ የሚጫወቱበት ነገር ነው አዎ ያየው መሰለኝ አሁን ማየት ማለት ይቅርታ አለችኝ ይቅርታ አንቺ በጣም ጥሩ ሴት ነሽ በጣም ቴኬር ታደርጊው ነበር በእኔ ጥፋት ነው እና ይቅርታ አድርጊልኝ እኔ ጥሩ እናት ልሆን አልቻልኩም አለችኝ ዛሬ ግን እንዳትጎዳ ራሷን እናትየው ያው በጣም ታማለች ስኳር በሽተኛ ናት በዛ ላይ ወድቃብኛለች እና እኔን ደግሞ ለማጽናናት ትሞክራለች በጣም አልቻልኩም አንቺንም የሆነ ነገር ማለት በቃ አንዳንድ አረቦች መጥፎ ስለሆኑ ልጃቸው ስለሞተ ብቻ ተናደው አንቺን የሆነ ነገር እንዳያረጉሽ ፈርቼ ነበር ያስቀበል እንኳንም አንቺ ተጠያቂ አልሆንሽ እንኳንም አንቺ ጋር ያልሆነ ግን እንዴት ነው ምረሳው እሺ እንዴት ነው ምረሳው አይ አንቺ የስነ ልቦና ሐኪም ማየት አለብሽ ወይ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ከቻልሽ ሂጂ ካልሆነም ኦንላይን ላይ የስነ ልቦና ሐኪም ማየት ይዞሽ እናቴ በእናትሽ ዋካችሁ
እህቶቼ ተጠንቀቁ እባካችሁ። እኔ ምናልባት የሴትየይቱ ፊት ለፊቱ እንደዛ ስለሆነ ነው ዝም ያለችኝ የሚሆነው። ማለት እኔ ጋር ሆኖ ቢሆን ኖሮ በእርግጠኝነት ዝም አይሉኝም ነበረ ግን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖሊሶች አንቺን ለምርመራ አልወሰዱሽም? በቃ ፊት ስለሆነ የሆነው አንቺ ከተጠያቂነት ድነሻል። ምንም ማለት ምንም የኔ ጥፋት አይደለም፣ የራሳቸው ነው። ሰውየውም ሴትየቱም ተቀምጠው እኔ ሻይ እስቲ ራሴን አመመኝ ሻይ አፊልኝ ስትለኝ እሺ ብዬ ijoolleen keenya shamarran biyya arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu waan kana argitanii dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama laphee nama cabsuudha. waan akkana waaqayyo nama oolchu nama dhiisatu nama isaanii daa'ima isaanii dhiisatu simbirrumti gaafa lubbuun dabarte hanga aramni nama gootu waan matu beeka jechuudha. Ingidii obboleetti keenya kanas immoo waaqayyo nu oolche dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama rifachiisa. wanta dubbasan nama wallaalchisa. So akkuma argaa jirtani akkuma carraa dhugaa dubbachuuf ani sagalee ishii dhugaa dhaggeeffachuun dadhabe. So of eeggannoo guddaa keessattuu warreen daa'ima bira dalaguu jechuun dhugaa dubbachuu fi horii eeguun salphaadha. baay'ee nama rakkisti ijoolleen daa'ima eegdanii beektanii ijoollee biyya arabaa kanatti jechuudha. dhugaa hedduu nama rakkisti jechuudha daa'imni isaanii. Na waaqayyo gaditti nu immoo of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Maaliif amma nama danda'ametti yaani dhugaa dubbachuu fi ijoollee irreen qabu galata waaqayyo ijoollee jajjabduutu jira. So ijoollee jajjabduu kanaayyuu isaan intaautaan isaan rafanii jechuudha. Maatiin isaanii yeroo rafanitti yaani ijoollee gurguddaa kana biraa deemuun sodaadha dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan akkana kana hedduu naas xallaa jaaladhu dhugaa dubbachuuf. Keessattuu daa'ima ani mana daa'imaatirree dhugaa dubbachuu mana daa'imaatirree jaaladhu. ijoollee gurguddaa yoo ta'e nalatti daa'ima xiqqishuu guddisuu jechuun baay'ee rakkisaadha. Gadiin teechuu akkanatti kinu akkuma dhagaa jirtanii ani biraa deemitan isaan hunduu jiraachuu baatanii har'a lubbuun ishii darbe jechuudha mucayyoo kana. እንግዲህ baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama rifachiisudha. baay'ee nama rifachiisa. So waaqa gaditti nuti of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Maaliif jennaani mucayyoon kun odoo isaan mana jiraachuu baatanii har'a lubbuun ishii darbe jechuudha. Namoota meeqa kan akkanatti biyya ormaa keessatti hafanii mucayyoon tokkollee maal jette seetanii miila darbe yeroo darbe jechuudha turee jira waansa daa'imti bakka daa'ima biraan ture. daa'imti sun dhugaa ijoollee hedduudha bakka daa'ima san biraan ture. daa'imti sun osuma taphattuu fooq irraa jechuudha intini kino darajiin jiraami isarraa gadi gaggalabatamtee dakattan arge jette. mucayyoon suni bakka tsaalootiin godhee daa'imti sun homaan taanii daqiiqaa xiqqoodhaaf garuu baay'ee eenyu jette isaan booda in fayyitee osoo gizee san daa'imti sun waa taate ያው ልቡሽስ ደበርሱ እንግዲህ dhugaa dubbachuuf waan akkana kun daa'ima bira dalaguu jechuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu yoo eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaa sinin jechuun jaalladha. Maaliif akkuma argaa jirtan mucayyoon kun bakka baay'ee naazaazante yaa'u maa hongoone gin isaan biratti waan daa'imti lubbuudhaan dabarteef homaa gochuun danda'anii qoratanis yoo bakka daa'imti keenya duutee jedhaniituma waan taane irratti yaadan malee so akkuma argaa jirtanii anaayyuu na jajjabeessaa turanii jette. dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko dhaggeeffachuun nama asgannana dhugaa waqa. Kana jettee baay'ee rakkisaadha beektanii mana daa'imaa keessattuu irra deddeebi'uun ani ijoollee hedduu mudate waan akkanaa kun mana daa'imaa bakka ijoollee hedduu dhugaa dubbachuuf mudannoo akkana jechuudha. daa'imti kun amma odoo taphattu lafa dhooftee qaama ishee furdoo waan taateef hin danda'u jechuudha. hin beektu ijoollee arabaa lafa dhooftee
dhiigni afaan funyaaniin ba'ee akkasuma mana hakiimii geessanii ni boqattee jettee yaa'u dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisaa. Daa'ima xiqqoon sirriitti of eeggannoo barbaada. Zimjenneetuma miidiyaa irratti amma fakkeenyaaf ishee nama tiiktookii irra dhuftee dhugaa dubbachuuf oduu amma isaan bira hin jiraatan ta'e ishiin bilbila laaltee jedhaniitu bakka daa'imti sun akkuma bakka waaqumatu fideef jechuudha. Addumaan malee lafa dhooftee daa'imti lafa dhooftee waan taatuufiin eenyu taate እንግዲህ baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu nama azaazana. Garuu immoo maatiin nama gaarii waan ta'aniif na dhiisanii jette kaa'ee waaqayyoon waa eegu bakka jirrutti baay'ee ulfaataa. Daa'ima jechuun dhugaa dubbachuu fi gisee tokko baay'ee rakkisaadha ni beektu. Warreen daa'ima bira hojjettanii argitanii baay'ee namaas xallaa. እንግዲህ waaqayyoon waa eegu yeroo hunda bakka ijoolleen amma fakkeenyaaf araboonni yeroo baay'ee ijoolleen keenya of eeggannoo godhanii ni beektu. Nutis yoo of eeggannoo goone waaqa gaditti bakka homaan ta'an nama dhiisa ta'u bineensa bosonaatu itti madaqanii jiraatu waan ta'eef yeroo baay'ee fooqirraa gadaatee yeroo baay'ee akkana goote yeroo baay'ee namni dhugaa dubbachuuf araboonni lafaa ka'anii akkana nama godhu jedheetuma hin yaadu. Garuu maadnus nama wajjin namni tokko mitikin osoo tokko hin balleessin ijoolleen keenya amma fakkeenyaaf ijoollee baay'eedha beektanii TikTok irraa kan caffaraa oolanii isaan booda waan ta'etu badaa yookiin immoo hin gubataa yookiin immoo dhugaa dubbachuuf baay'eedha. Balleechaa isaaniitiin alatti araboonni homaa hin godhan. Balleechaa isaaniitiin bakka yeroo hundumaa dhugaa dubbachuuf waan akkanaa godhe waan akkanaa gootee waan madaamiin akkana gootee akkana nu gootee sa'aatii 24 yaa'u hojii ishiidhaafis hojiidha waan ta'eef ani gin hojii isaaniitiin alatti waan biraa irratti hin raawwatan araboonni jechuudha. Nama tokko ta'e nalatti azizamanii fi erga biyyaa ba'aniin boodatti bakka hojiidhaaf kan biyyaa baate waan ta'eef hojjattee namni kaayyoo qabu kamiyyuu jechuudha. Ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf nan arga yeroo baay'ee bakka isaanis hojii isaaniifis bakka qarshii isaaniitu waan ta'eef amma fakkeenyaaf yerootti dubbatanii akkana godhii yoo jetteeni bakka ajajuma ishii sanuu kan fudhatee hin ajajamneef hin jira. Maaliif jennaan bakka osoo amma fakkeenya misayyoo akkasuma jedhe dhugaa dubbachuuf amma guruupii wayiisu jira. Sa'aatii 24 amma guruupii san keessatti amantaatu jechuudha guruupichi. Osoo sa'aatii keessanitti fayyadamtanii dhugaadha. Madaamiin keessan sanitti hin dubbattu maaliif sa'aatiitti fayyadamuu dhabuurran isaanis kan yeroo hunda lolan yookiin immoo caqacaqanii akkana nu godhanii maal godhanii kan jennus kan himannus sa'aatii keenya sanitti fayyadamuudhaan malee sa'aatii isaaniittis gubuun hambaaniif hojiidhaaf waan ta'eef hojiin isaanii yoo xumurame yookiin immoo sa'aatii boqonnaa itti qabnu sanitti wanta hojjanne hojjechuudha malee sa'aatii isaanii sanis guubnee isaanii akkana nu godhanii jennee gaafa himannu sheemina jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eedha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii sa'aatii qabnutti fayyadamuu akkasumas immoo hojii isaaniitirree sa'aatii san eegnee hojii isaaniitirree xumurree fi bakka wanta barbaade yoo ta'e dhugaa dubbachuuf isaan hojiin isaanii xumuramnaan wanta isaan siniin jedhan yeroo hunda ishii jennaan araboonni garaa hin laafu xiqqoo akka nama keenyaa miti nama keenya ni beektu namni keenya fiyyuu araboonni iyyuu addaanii dhugaa dubbachuuf akka isaaniitu garaa laafu hin jiru. Hanna akkasii kanaafiyyuu yeroo sa'aatii keenyatti fayyadamnu sa'aatii isaanii sanis jalaa gubuu baanne
bakka walii galanii sooni jiraatu jechuudha. Maaliif nama dhiisatoo nama tokko gaafatti madaqxee amalli kee gaarii ta'ee bakka isaan tokkos jaallannaan sin jibbanii gin gisee takkasii qaban taanan gisee takkasii jibban taanan dhugaa dubbachuuf keessan deebi'an jechuudha. Maaliif nuti waan san amala sanii amala qabaatti amalaan qabannaan bakka as jaallatu hoggaatu mana tokko keessa hoggaa meeqatamaayyuu jiraachuu dandeessa jechuudha. Namni amala qabu bakka ni beektu miti. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi amala qabaachuu nama barbaachisa, obsa qabaachuu nama barbaachisa jechuun jaalladhaa turtii gaarii.